garaani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa meeqami qaraani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa karaani saalabaa dahoomaytu miti dirree bal'oo gubbaa manni abbaa gadaa karaani saalabaa dahoomaytu miti dirree bal'oo gubbaa silaawaan wallaalu ilmi manaa abbaa waatu jira maali wanni nama dhibaa silaawaan wallaalu ilmi manaa abbaa waatu jira maali wanni nama dhibaa manni abbaa gadaa meeqami qaraani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa meeqami qaraani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani manamiti galma kuto gubashani male keesi saatokuma manni abbaa gadaa manamiti galma kuto gubashani male keesi mootokuma astaan odaatahun biyyayyu beekama adaan oromoota yoom irraanfatama astaan odaatahun biyyayyu beekama adaan oromoota yoom irraanfatama manni abbaa gadaa meeqami qaraani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa meeqami qaraani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani Doisan badudide hera saatiin buluun numa nafne boodde seenaan abbaa gadaa doisan badudide hera saatiin buluun numa nafne boodde galmini mul'ata odaan ni dhaabbata hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbata galmini mul'ata odaan ni dhaabbata hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbata manni abbaa gadaa meeqami qaraani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa meeqami qaraani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani karani salaba doho maitu miti dire
abbaa dahoomaytu miti dirree bal'oo gubbaa silaawwan wallaaluu ilmi mana abbaa baatu jira maal wanni nama dhibaa silaawwan wallaaluu ilmi mana abbaa baatu jira maal. Jaarmiyaalee araaraa fi meeshaalee ulfinaa Oromoo. Jaarmiyaalee sirna gadaa keessaa muraasni akkaataa hawaasni walitti bu'e yookiin lubbuu dabarse deebi'ee nagaa buusuun waliin jiraachuu akka danda'uuf araara buusu. Jaarmiyaalee kanneen keessaa isaan gurguddoon gumaa, bokkuu, kallacha, caaccuu, siiqqee, warra qaalluu yookiin ayyaantuu, jaarsummaa fi shanacha kan kana fakkaatanidha. Jaarmiyaalee kanneenis barreeffama waraqaa sirna gadaa Oromoo jedhurraa arganne akka armaan gadiitti kan dhiyeessinu ta'a. 1. Gumaa. Gumaan sirna gareen lubbuu dabarsee fi warri lubbuun jalaa darbite kan itti araaramanidha. Murteen darbu seera gumaa irratti hundaa'a. Namichi nama ajjeese mana isaa dhiisuudhaan bakka fagoo baqatee deemuu qaba. Sana booda akka seera gadaatti sirna akka guutamu ta'a. Gumaan gaafatamu bifa lama qaba. Kunis beekee kan ajjeesee fi tasa kan ajjeese jechuun addaan baha. Gatiin kennamu lubbuu darbe akka bakka bu'u jechuu osoo hin taane gumaan haala ittiin namni cubbuu hojjete ofirraa dhiquudhaan firooma deebisaa jedhamee waan fudhatamuufi. Namichi nama ajjeese gosa isaa keessa deemee harkatu na xuraa'e badiin hojjedhe na gargaaraa jedheetu kadhatee gumaa baasa. Namni kun dureessa ta'ullee biyyarra deemee lubbuun namaa harkatti baduusaa himatee horii gumaa kadhachuun dirqama. Guyyaa araarri bu'u horiin qalamee dhiigni gadi nam'ee garee lamaanuufuu foon xixiqqoon qoodamee fi erga nyaatanii booda sirnichi xumurama. Foon qoodamu xixiqqoo waan ta'eef gumaa nyaanne jedhama. Kana booda warri diina ta'ee ture deebi'anii walitti firoomu jechuudha. 2. Bokkuu. Bokkuun mallattoo aangoo araaraati. Bokkuun inni duraa sibiilarraa tolfame. Kanaa booda waaqaa bu'e jedhama. Yeroo ammaa garuu Oromoon bokkuu muka gaarii ilaalee bocee tolfata. Bokkuun kabaja guddaa qaba. Yeroo baay'ee walitti bu'iinsa uummata keessatti ka'uuf kan lubbuu namaa balleessuu fi duula goota Oromoo gidduutti godhamu tasgabbeessuuf kan bahudha. Kanaafuu bokkuun safuu fi duudhaa jiruun akka jaarmiyaa araaraa tokkotti kan fudhatamudha. Kana malee humni diinaa dhufee biyya balleessuuf yoo ka'ee fi abbootiin gadaa sana hubannoo dhabuudhaan yoo callisan uummanni duulaaf ka'ee diina ofirraa akka ittisu labsii kan ittiin godhamudha. Akkasumas abbaan gadaa bakka abbaan bokkuu yookiin mootiin jirutti odaa ofitti jila taa'ee seera tumee labsa. Bokkuun naannoo adda addaatti mallattoo gadaa, bakka biraatti immoo mallattoo aangooti. Akka aadaatti bokkuu iddoo lamatti qoodama. 1. Kan gosa hangafaa. Kunis kan malkaa hin ceene yookiin naannoo ofiitii bahee laga ce'uu kan hin dandeenye jechuudha. Akka tasaa yoo laga ce'e fala qaba. Inni lammataa kan gosa quxisuu malkaa ce'uu kan danda'udha. Walumaa galatti bokkuun ala hin bulu jedhama. Paartileen gadaa shananuu bokkuu tokko tokko kan mataa ofii qabu. 3. Kallacha. Mallattoo hangofummaa fi araaraa kan warra dhiiraati. Sirna gadaa keessatti ulfina guddaa qaba. Iddoo baay'eetti kallachi addatti godhama. Kanaaf yeroo tokko tokko addoo jedhanii kan waamanis ni jiru. Waaqeffataa biratti waaqa gadiitti kan sodaatamuu fi safeeffatamudha. Kallachi akkuma bokkuu sibiila qorsaa yookiin bakakkaa waliin samii irraa bu'e jedhama. Waaqeffataan durii bakka bakakkaan itti bu'e aannan sa'aa gurraachaa itti dhibaafatee kallachaaf bokkuu argata jedhama. Kallachi waan kabaja qabuuf dhiiga malee hin socho'u. Kallacha biratti Oromoon sobaan hin kakatu, kan sobaan kakate ammoo hin of kalu jedhama. Kallacha dhimma nagaa fi araaraaf itti gargaaraman.
bara caamsaan hammaate kallachi malkaatti tulluutti bobbaafamee waaqni kadhatama. Yoo namni walajjeesse araaramuu dide kallacha bobbaasanii araarsu. Kallachaan kadhatamee namni didu hin jiru. Kallachi bu'aaf dhimma dhuunfaaf ooluun isarra hin jiru. Ta'us yeroo ammaa kana namootni tokko tokko safuu cabsuudhaan haala biraatiif itti fayyadamaa jiru. Fakkeenyaaf durba tokko warri kennuufi yoo dide yookaan ishii yoo didde ittiin doorsisanii fuudhu. Kallacha addaan ittiin adeeman. Osoo farda yaabbatanii deemanii yoo kallachi namatti dhufe irraa bu'anii kallacha na of galchi jedhaniitu itti irreenfatanii bira taru. Kallachi kormaa fi laafaa jedhamee qoodama. Korma kan jedhamu ija kan qabuu fi mataan isaa immoo qara kan ta'edha. Fakkeenya kan abbaan gadaa mataatti hidhatee waraana labsu. Kallachi laafan fakkeenya kan akka warri gadamojjii hidhatanidha. 4. Caaccuu. Mallattoo hangafummaa fi araaraa kan warra dubartiiti. Caaccuun kallacha dubartiiti jechuun ni danda'ama. Caaccuun faayaa kabajaa dubartii Oromooti. Innis gogaa goromsaa irraa ilillaa sagaliin tarree galee tolfama. Ilillaaf calleedhaan bareedee tolfama. Caaccuun eebbaaf malee abaarsaaf hin ba'u. Dubartoonni caaccuu addatti hidhatanii siiqqee qabatanii araara, nagaa, rooba, fayyaa, hormaataaf kan kana fakkaata nuuf kenni jedhanii waaqa kadhatu. Caaccuun mallattoo araaraati. Haati caaccuu siiqqee qabattee waraana gidduu yoo seente lolli sun ni dhaabata. Haati caaccuu durii dubartii ilmi gadoome yookiin sagaa siiqqee qabdu, dandeettii aadaa, amantii fi qalbii qabdu taatee dubartootaan kan filatamtedha. Yeroo ammaa kana haati warra aangoo qabanii fi warra dureeyyii dorgommii tokko malee nutu haadha caaccuutu ofiin jedhan. Amantiin alaa dhufanis caaccuunii fi calleen meeshaa seexanaati gataa gubaa jechaa jiru. Ta'us dubartoonni Oromoo hedduun meeshaa faayidaa qabu kana akka seeraatti kabajuudhaan itti fayyadamuu jalqabanii jiru. Bokkuun, kallachiif caaccuun yeroo baay'ee harka maatii tokkoo keessatti mul'achuu ni mala. Namichi bokkuu qabu yeroo baay'ee kallachaan dhabu. Abbaan warraa meeshaa ulfinaa kana qabannaan haati warraa immoo caaccuu ni qabdi jechuudha. 5. Siiqqee. Siiqqeen mallattoo heerumaa fi mirga dubartoonni Oromoo aadaadhaan qaban agarsiisudha. Siiqqeen ulee sororoo yookiin qajeelaa irraa tolfamti. Mallattoo heerumaaf aangootis. Siiqqeen kabaja, saalfii fi sodaatama guddaa qabdi. Akka ulee biroo siinqeedhaan horii hin dha'an. Seeraaf woyyoomaaf qabatu. Kanaaf dubartiin siiqqee qabatte ni sodaatamti, ni saalfatamti, ni kabajamti. Fakkeenya yoo dubartiin siiqqee qabatte karaa irratti namatti dhufte nama of kolchitu malee bira hin darban yookiin hin qaxxaamuramu. Malkaa ishee dura hin ce'amu. Dubartiin rakkatte siiqqee qabattee kadhaaf karaarra yoo baate waan harkaa qaban hin dhorkatan. Faayidaa siiqqeen qabdu. Walumaa galatti siiqqeen faayidaa hedduuf oolti. Inni duraa guyyaa heerumaa haati intala ofiif kanaa booda ansi bira hin jiru yaa intala koo si'achi of dandeeyi jettee akka ragaa heerumaaf mallattoo kabajaa kan itti kennitudha. Guyyaa heeruma ishee kanarraa jalqabdee siiqqee qabachuu ni dandeessi. Siiqqeen mallattoo of dandeettiiti. Inni biraa waraanni gosa gidduutti yeroo dhalatu osoo wal fixaa jiranii dubartiin siiqqee qabattee ililfataa ateetee faarsaa yoo lola gidduu seente waraanni yoggosuma dhaabata. Kana jechaan siiqqeen dubartoota ulfina hangana jedhamne gonfachiistee jechuudha. Kan biraa nama hiyyoomeef yookiin qabeenyi balaadhaan jalaa barbadaa'eef hirphattiin kadhatuuf. Kana malees dubartii dhala dhabdeef guddifachaan mucaa akka argattu ittiin kadhatuuf. Kan biraa dubartiin karaa yookiin imala deemtu akka dhiiraan hin tuqamneef ittiin kadhatu. Akkasumas kadhaa yookiin araara waaqayyoo ittiin kadhatu. Kana malee abbaa warraa isheetiin akka hin miidhamne siinqeedhaan yookiin qaalluu yookiin warra ayyaantu. Abbaa muudaa jechuun
qaalluu isa muudu yookiin blessing and gives power jechuudha. Seenaa sirna gadaa durii keessatti qaalluun iddoo olaanaa qaba. Qaalluun mallattoo mirgaa fi ulfina yookiin laduu qabaachuudhaan beekama. Qaalluun jaarraa 19ffaa booda gosoota Oromoo gara kaabaaf giddugala Oromiyaa keessatti mul'atan sirna gadaa waliin hariiroo hin qaban. Jarreen kun seera gadaa cabsuudhaan faguu jalqaban. Faguun aadaa qaalluu durii miti. Faguun yookaan raaguun qaalluu Maccaa keessatti kan jalqabe dhiyoo kana akka ta'e ni himama. Qaalluun duratti Oromoo biratti dhaaba ulfina guddaa qabudha. Waan kana ta'eef walitti bu'iinsi yoo uumame namoonni gara araddaa qaalluutti deemuun yakkaaf badii isaan irratti raawwatame himatu. Namni badii geessises garasitti baqata. Kana booda warri qaalluu rakkina uumame akka fala argatu namoonni dhimmichatti dhiyaatan akka hiika barbaadan gorsaaf qajeelfama kennu. Sanaa booda araarri karaa jaarsoleetiin bu'a. 7. Shanacha. Shanacha jechaan jecha shan jedhurraa kan maddedha. Shan aadaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Gadaan miseensa 5 qaba. Bokkuun gadaas 5. Eeboonii fi alangaan yeroo seerri tumamuuf muramu ba'uunis 5 akka ta'an ni beekama. Kunis aadaa Oromoo keessatti lakkoofsi 5 akka lakkoofsa seeraatti fudhatamuu isaa mul'isa. Kanarraa ka'uun jaarsoleen araaraaf ta'an lakkoofsaan 5 waan ta'aniif shanacha jedhamu. 5 ta'uun isaanii araara buusiif ni tola jedhameeti. Murtii 5 hiika kennuu fi dadhabe immoo salgeen gosa akka ilaalu godhama. Salgeen gosa yookiin koree hayyootaa miseensa nama 9 of keessaa qabu. Akka qaama olaanaa yoo ta'u isaa olitti immoo gumii yookiin caffeetu jira. 8. Jaarsummaa. Jaarmiyaa maanguddootaan hojjetudha. 8. Jaarsummaa. Jaarsummaan jaarmiyaa maanguddootaan hojjetudha. Jaarsummaan bifa araaraa maanguddootaaf jaarsa ollaatiin kan raawwatamu yoo ta'u dubbii murtii sadarkaa gandaa irratti raawwachuu qabudha. Kana jechaan rakkina maatii, ollaa, dhirsaaf niitii kan kana fakkaatan gidduutti uumamaniif hiika duraa kennuuf kan uummata gargaaruuf ammas gargaaraa jirudha. 8. Jaarsummaa. Jaarmiyaa maanguddootaan hojjetudha. Jaarsummaan bifa araaraa maanguddootaa fi jaarsa ollaatiin kan raawwatamu yoo ta'u dubbii murtii sadarkaa gandaa irratti raawwachuu qabudha. Kana jechuun rakkina maatii, ollaa, dhirsaaf niitii kan kana fakkaatan gidduutti uumamaniif hiika duraa kennuuf kan uummata gargaaruu fi ammas gargaaraa jirudha. Walumaa galatti Oromoon sirna gadaa keessatti ta'e aadaa isaa keessatti jaarmiyaalee araaraa hedduu qaba. Sabaleo, Ramaleo, Ramaleo, Sabaleo, Ramaleo, Ramaleo, Karamani Bangagaisa, Nakangel Masajid. Babaresa, Kaesenasa, Babaresa, Kaesenasa, Babaresa. Desiana marga Enrique Midani, Jalike Shadi, Orne Siranyane, Orne Sirayable. Enrique Midani,
ke bishaanii qonne sirraa nyaannee qorre sirra yaafnee asaabalee gura malee gura malee asaabalee gura malee gura malee karamanni baagida isa dhageenyil masaajid jabisa taa'esenasa babaresa taa'esenasa babaresa taa'esenasa babaresa fal'aana jabaate gaatu gurgure dubbii seenaa dubbii afaantii wallaalaan nutti kolfee beekan beekumsaan nu furee fal'aana jabaate gaatu gurgure dubbii seenaa dubbii afaantii wallaalaan nurraa goree beekan beekumsaan nu furee asaabalee gura malee gura malee asaabalee gura malee gura malee karamanni baagida isa dhageenyil masaajid jabisa taa'esenasa babaresa taa'esenasa babaresa taa'esenasa babaresa otolle uleen jabe kana baggadan jabu otolle uleen jabe kana baggadan jabu beeka irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu otolle uleen jabe kana baggadan jabu otolle uleen jabe kana baggadan jabu beeka irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu. Radio Finfinne. Radio Finfinne. This station will provide intellectual conversation and entertaining music 24 hours every day.